obboloota hundi keessanuu ijoolleen biyya ormaattan biyya keessattan ishee argachuudhaan wal bira nagaa akkana gargaartan iddeen biyya beeru dhufee ji'a sagal kana keessatti guyyaa gaaf tokko qabbanaa jiraadheen beeku guyyaa gaaf tokko naga takkatti haati ishii qophaa naga takkatti ijoollee ishii qophaa naga takkatti ishiin qophaa naga takkatti biraan deebi'ee nasaaf jechaa fi jira birrii ja'a furtee ji'a shanaffaa qabadheen jira birrii ja'a amma kana dhoowwatte biirootti deebisennaan biirootti sin deebisatti biyyatti nagalchennaan biyyatti sin galche. Jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkumaaf haala jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa asumaanuu hordoftoota amantaa ortodoksii warri taatan hundi keessanuu baga guyyaa ayyaana kabajamee ooluun ayyaana cuuphatiin isinin ga'e ayyaanichi kan milkii kan badhaadhinaa fi akkasuma immoo warreen sirriirratti hospitaala keessa ciisanii Waaqayyoon sirriirraa akka isaan kaasee waggaa dhuftu immoo dhaabbatee kabaju isaan haa taasisu akkasumallee obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa jiraniif illee Waaqayyoon haa birmatu akkasumallee warreen haalli hin mijanneef illee Waaqayyoon haala isaanii haa mijeessu jecha egaa har'a immoo viidiyoo ani qabadheetii dhufe viidiyoo hedduu yeroo baay'ee shamarran keenya biyya hambaa keessa jiraatan keessaa baay'ee tokko kan nama gaddisiisuu fi baay'ee tokko wanta laphee namaa cabsuudha jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraatii argaatii oolla viidiyoon nuti argaatii oollu immoo kan baay'ee onnee nama cabsuudha jechuudha. Samoona kana surumaayyuu baay'ateera. Obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti kaan isaanii sammuun isaanii tuqamee kaan isaanii waa hedduu dararee baay'eetu irra gaatii jira. Akkasuma immoo obboleettiin teenya gara sooshaal miidiyaa irraa viidiyoo ishii dhaggeeffadhee hedduu tokko lapheen kootti na cabe. Maaliif taanaan ani haala mijataa keessa yoo hin jiraadhe immoo obboleewwan koo isaan kaan haala badaa keessa jiru jechuudha. Egaa obboleettiin tun akkuma viidiyoo ishee argitan viidiyoo as keessa galchee isin agarsiisuu hin danda'a. Isheen na rukutti daa'imman ishee na rukutu mindaallee hin argadhu tolan hojjetaatii jira jetti. Namoonni baay'een biyya beerut kana keessatti nama obbiraa hin qabne taanaan yookiin hiriyoota taatee yookiin immoo nama as keessa ture yoo ebeluun asii qabaat jetteen ala akka mindaa keetilleen akka tolaatti warreessi hojjechiisan baay'eedha isaaniidha. Egaa obboleewwan keenya biyya keessa taa'aa jechuu fi biyyi keenya akkasiidha jechuudha. Biyya namaa immoo dhufee nan dalagadha yoo jenne wantoota nu mudatu baay'ee filatamaa miti jechuudha. Haaluma kam keessattuu Waaqayyoon isin haa eegu jecha mucattiin tun egaa baay'ee xiqqoodha. Sagalee naaf ta'a jetti. Gaafa sagalee naaf ta'a jedhan bakka illee hin himatan bakka itti jiran jechuudha. Bakka jireenya isaanii osoo himatanii beerut keessa bakka kan magaalaa baadiyyaa naannoo isaaniillee hin himatan lakkoofsa isaaniirree hin kaa'an jechuudha. Mucattiin tun ganaa daa'ima ergan dhufee ji'a sagaliidha. Ergan ji'a sagaliitii mindaa hin argadhu. Ishiin taraan arkutti ijoolleen irree taraan arkutti jedha. Keessattuu warreen yookiin hiriyoota yoo asii qabaatanii yookiin obboleettii keessan fiddanii mana argitaniif malee hin fidinaan jedha. Tokkoffaa yoo ofii keetiif mana barbaaddee fiddeef of biratti wanta fudhattu ati wanta turteef si sodaachuutii danda'u. Akkasumallee yeroo zimmeettanii dallaaladhaan dhuftan kana dallaalan eessa sin geessu magaalaa keessa sin geessan. Baadiyyaadha kan isin qubachiisan jechuudha. Baadiyyaa sana keessatti immoo nama hin argitan sa'a hin argitan baay'ee gidaraa hedduudha kan qabdu jechuudha biyyi namaa kun. Yoo biyya keenya keessa hin teenye jenne akkaataa maaliif namni biyya keessa otoo kana arguu biyya namaa dhufa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaanoo biyya keenya keessatti haalli nageenyaa wanta hin jirreef namni gaa of jibbee hojjettu malee jiraachuu hin dandeessu. Biyya kee keessattis yoo hojjette inuma siif darbite jechuudha. Garuuti immoo haala nageenyarraan kan ka'e biyya sana keessa immoo jiraachuu wanta hin dandeenyeef kara biyya hambaa filata namni jechuudha. Kan barnootaan xumuree qabxii dhabee hojii dhabeeti kan kara kana dhufu malee namni bashannanaaf yookiin itti tolee mana namaa keessa dhufu hin jiru jechuudha. Erga immoo biyyaa baane immoo wantoonni kaayyoon keenya biyyaa baanee fi wanti asitti nu mudatu baay'ee waliin madaalu jechuudha. Har'a obboleewwan keenya lubbuun isaanii taraatii jira. Birrii hojjetanii birrii dhabaatii jiru. Namni inni biyya keessa namaa taa'u namaaf hin beeku jechuudha. Maal jedhu waggaa amma kanaatti meentallee biluu maal hojjette maal qabattee dhufte maalidha namaan jedhe. Garuu waggaa siif lakkaa'u ta'anii dararri asii argattu mindaa argachaatii jirtamoo mindaan akka argattu sun immoo ol kaawwachaatii jirtamoo jedhanii hin yaadan namni biyyaa jechuudha. Kanaaf obboleettii kanaaf immoo akka nama biyyoota bira ga'uuf sheerii godhaafi maaliif taanaan dhookkii namni tokko lama naannoo ishee jiraachuutii danda'a. Yeroo baay'ee
yoo dallaalaadhaan dhufan kara baadiyyaatti kan isaan qaqqabu yoo baadiyyaa sana immoo qaqqabe immoo karaan itti eenyu jettanii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Asumaanuu maan sinii jedha yoo fira qabaattanii firri koo yookiin durbiin koo yookiin maaliin koo yoo as jiraatte jettan warrumti araba si fudhatee iyyuu hedduu si sodaatu jechuudha. Maaliif taanaan gaafuma nama asii eenyu jettu gaafa nama nan qaba jettuu fi gaafa nama hin qabne jettu tokko miti. Araboonni ati waan as turteef jara kee faanarree baay'ee waan walitti dhiyaatuuf jara kee sanattirree yookiin durbii kooti yookiin obboleettii kooti jettee akkasiin nama furuutii dandeessa jechuudha. Maaliif taanaan gaarummaa yoo ofii har'a gaarummaa hojjette burree gaarummaan seenyu jedha. Obboleettii kee gargaari waan qabdu eessattan ishii beeka jettee bira hin darbin. Maaliif taanaan ati siddatii baate malee sitti toleetii miti. Namoonni baay'een ijoolleen keenya yeroo baay'ee warroonni mana gaarii jiran nama cirrikkatanii darbu jechuudha. Hunda isaanii otoo hin taane tokko nagaayyuu nama gaafatan. Ana mala koo keessaa yeroo irree daandii deemu yookiin namni hin boontinaan jechuutii danda'a. Garuu ani asiifachi ilaalu kallattii dhuman itti deeme sana bitadhee wanta deebi'uufu ijoollee faanarree yeroo baay'ee maalidhaati kallattii asiifachi ilaaluun hin jiru kallattii dhuma deemtanaan jiru jechuudha. Kanaafi ijoollee baay'eellee waaqayyoof galanni haa ta'u kaan obboleewwan kiyya jedhee otoo obboleewwan koo hin ta'in kaan immoo durbii kooti jedhee ijoollee meeqa jechuudha. Kanan isaan gargaaraatti tolu waaqayyoof galanni haa ta'u garuu angan danda'e nama nan gargaara nama itti dhiyaadhu sana nan gargaara naman silkii isaa qabu akka silkii isaaniitiin wallan qunnamsiisan nan taasisa naman immoo qaaman bira dhaquu danda'u immoo nan dhaqa jechuudha. Kana immoo hiriyaashiiti jedhee osoo hin taane yookiin durbii kiyyan jedha yookiin obboleettii kiyyan jedha bakka akkasuma jennee biyyi namaa gaa nama soofsiistii mitiire namoota baay'ee akkasiin jedhee durbii kiyya jedhee ilmaan obboleeyyan kiyyaati jedhee warreen madaamonni isaanii gaafa isin dhaqanii itti dubbattan akka waan ofii keetiif madaamii hin qabne ala waan hojjettu itti fakkaata jechuudha. Nu jalaa bachisiistii laata jedhanii si gaafatu. Eenyudha madaamiin kee eenyudha namtichi hojjechiisan kee kafiilli kee jedhanii si gaafatu jechuudha. Yoo kafiila qabaatte itti himta. Nu mira nu geessuu dandeessaa yookiin silkiidhaan nu dubbisiisuu dandeessaa siin jedhu. Yoo immoo jarri kee gaarii ta'an atillee ni dubbisiista waan ta'eef yeroo sana rakkoo hin qabu bakka madaamii qabdi madaamishii kan yoo madaamiin koo isaan dubbistee akka ani gaarii ta'ee fi akka ishiin madaamiin tiyya bira hojjedhu wanta beekaniifu ijoollee sanarree gargaaruuf baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu warreen asirratti rakkataatii jiran tokkoffaa naannoo keessanii mataa naannoo kam akka jirtanii fi lakkoofsa bilbila keessanii foloorreen namaaf hin deebistan ijoolleen asirraa bu'an jechuudha. Namoota muraasa ati foloo barreeffama koomentii barreessitee foloo naaf deebisi keessatti dubbisaa hojjettee siif hin deebisanii tokkichuma sagalee boo'ichaa sana maaloo na baraaraa jedhaniituma ba'u eessa jedhaniiti isaan baraaru ergatti bakka kee hin himanne akkam jedhaniiti maaloo gubanne gubaa yoomuma gaa gubanne kan ufajjeesu kan dararamu akkuma gaa goonashi maaloo obboleewwan koo waaqayyoo kadhadhaa bakka jirtanitti isin warri haala mijataa keessa jirtanis obboleewwan keessan kan haalli hin mijanneef kan waan nyaatan dhabanii kan akkasiin biyyarraa ba'anii waggaa tokko waggaa lama mindaa malee umurii isaanii asirratti gubanii isaanuu tola si hojjechiistee aramni si raggaxxee nama hojjechiistu kana maala obboleewwan koo waaqayyoon kadhadhaa gaafa mindaa ji'a tokko ji'a lama sin dhoowwatan maaliif callistanii teessu isaan barase mala tokko hin malattanii ishi ji'a tokko haa ta'u sin beekanii afaan hin beektu ji'a lama ji'a sadii daguute kana booda kan ji'a meeqatu naa kennita jettanii teessu ijoolleen keenya baay'een isaanii kanatti shawwadamu jechuudha. Har'a nuu kenniti kan ji'a kana kan ji'a dhuftu ji'a lamatti nuu kennitti jedhu otuma jedhanu waggaa guutu osuma waggaa jiru immoo isuma waggaa guutanii idduma afaan beekanirree hin dubbatan ijoolleen baay'een jechuudha. Mindaadhaan biyyaa baate waan ta'eef jireenyis akkuma jiru duutis ni jirti jechuudha. Kanaaf callistee simbeettee hojjechuurra mana tokko malattee hiriyootaan wal bartee akkamiin godha wanti kun haalli kun akkanaa jettee waliin mari'achuuti qabu jechuudha. Humna kee waggaa tokko guutuu hanga obboleettiin kun ji'a 9 kan biyyarraa dhufe ji'a 9 guutuu nyaadhu hin dhugu ijoolleen naqatqatu ishiin illee naqatqaxi jetteeti kan boochu jechuudha. Ijoollota meeqatu akkasiin rakkataati jira. Ijoollota meeqatu ammagaa akkasiin isaan darartee booda mindaashii gaafa naa kenni jettee seeratti ishii dhiyeessuu barbaaddu baastee alatti gad darbiti jechuudha. Kuni nu haa ga'u maala obboleewwan koo bakka jirtanitti immoo wal gargaaraa.
callistanii ishee eessattan beekaa maalidha jettanii asirratti zarinnatiidhaan waliin qoodinaa bakka amantaadhaan waliin qoodinaa hundumti keenyayyuu bakka hojjennee biyyaa baane hojjennee of jijjiirra jennee biyyaa baane malee quufnee yookiin irraa as dhufnee bashannanna jenneeti miti kan biyyaa baane garuu asirratti waliin gargaaru ijoolleen keenya baay'een isaanii jechuudha. Ati maalidha amantaa kee? Ati maalidha hordoftuu maaliiti? Ati immoo afaan maalii dubbatta? Loqonni kee maalidha jennee wal taasifna jechuudha. Kun edda siddatii baatee akkuma wal dandeessee jechuudha. Abbaan amantaa barbaadetti hordofuu qaba, abbaan barbaade afaan barbaade hordofuuti qaba jechuudha. Garuu asirratti wal gargaaruun guddaa waan faayidaa qabudha jechuudha. Waliin tuffatinaa wal gargaaraa bakka jirtanitti. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana immoo sheer godhaati namoota baay'ee biraan gahaa. Yoo sheer gootanii namoonni irra mucayyoo kana beekuu ni danda'u. Isa keessaa namni tokko lama immoo bakka ishiin jirtu arguutii danda'u waan ta'eef sheer godhaa. Warri maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warri immoo maamila maskii fiqirii hin taane kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedhaa. Kanaaf guddaa